namoonni lakkoofsi isaanii ammana hin jedhamne jireenyi haaraa waan dhufu itti fakkaata. Boruu fooyya'aa akka ta'u abdii godhu. Isaan keessa tokko si ta'uu danda'a. Wanti nu barne garuu ga'umsa keessan isa boruu kan murteessu fedha keessan osoo hin taane wantoota har'a gootan gochaa ammaan tana gootan murtii har'a murteessitantu gara fedha keessan boruu sana kan sin geessu. Dhugaa yoon sitti himu jireenyi haaraa hin dhufu. Gonkumaa jireenyi haaraa gara kee hin dhufu. Jireenya keessan jijjiiruu fedha warri qabdan fi jireenya fooyya'aa jiraachuu warra feetan yoo taatan hanga xumuraatti na waliin tura. Turtii keenya keessatti qabxilee 10 kan jireenya keenya jijjiiran boruu keenya kan nuuf bareechan waliin ilaalla. Jireenya akka dhuftetti simannee fi hubannee of irratti xiyyeeffannee of jijjiiruu nama gatii qabu akka taanuuf boru osoo nutti hin dhufin nuti duursinee gara boruu deemuuf akka kakaanu kan nu taasisan qabxilee 10 waliin ilaalla. Maatii koo akkam jirtan nageenyi koo isin bira haa ga'u hanga xumuraatti nu waliin turaan affeerra kooti. Tokkoffaa gaafilee murteessu 5 maaliif maal eenyu eessa fi akkami. Namni tokko eenyu akka ta'e yoo hin beekne maaliif akka jiraatu kaayyoo isaa yoo hin beekne maal akka barbaadu yoo adda hin baafanne eessa akka jiru yoo hin hubanne jireenya akkamitti deemaa akka jirtu yoo hin beekne namni kun jireenya isaa keessatti oomaa milkeessuu hin danda'u. 5 kana of gaafachuu qabda. Eenyu kaayyoo maaliif jiraata? Jireenya irraa maal barbaadda? Waan barbaaddu sanaafoo maal kennuu barbaadda? Eessa jirta? Iddoo jirtuu fi haalli keessa jirtu gara milkii keessi geessaa jireenya akkamitti deemaa jirti? Yeroo kanatti wantoonni akkamitti deemaa jira? Gaafilee kana yoo ofiif deebiste karaa milkaa'inaa walakkaa isaa akka deemtetti beeki. Ofiif yeroo kennuun gaafilee murteessoo kana of gaafachuu qabda. Lammaffaa kan to'achuu dandeechuu irratti qofa xiyyeeffadhu. Bu'aa qabeessa ta'uu yoo barbaadde waan to'achuu dandeechuu qofa irratti xiyyeeffadhu. Kan to'annaa keetiin ala ta'an to'achuuf hin xaarin dhiisi. Tokkoof tokko to'achuu kan dandeechu ofii kee keessa kee qofa. Ganama hirribaa kaatee gara waajjira keetii yoo deemaa jirtutti roobni yoo roobe rooba dhaabuu hin dandeechu. Garuu dibaabee qabattee rooba ofirraa ittisuu hin dandeechu. Walga'iitti deemaa jirtu san sababa roobatiin yoo dandeechi dibaabee qabattee deemta yoo dibaabee qabattee deemuu hin feene walga'iin sun hin hafa malee rooba dhaabuu hin dandeechu. Sababni isaa dandeetti rooba dhaabuun to'annaa kee jala waan hin taaneef. Kanaaf waan to'achuu dandeechuuf waan to'achuu hin dandeenye gargar baasi beeki. Sadaffaa kan si hin fayyanne gati. Meeqa keenya kan jireenya osoo hin hubatiin waan hin taanetti kan of jalaa qisaasessuun oduu faayidaa hin qabnetti waan nama hin fayyadnetti jireenya kee irratti waan bu'aa siif hin qabne irratti garaa jabaadhu. Namoota hamoo dhibaa'ummaa barteewwan badaa oduu miidiyaa hawaasaa fi kan kana fakkaatan garaa laafina tokko malee kottee gatu qabda. Wantoota jireenya tarkaanfitti of fuulduratti siif oofan of irratti xiyyeeffadhu. Kan faayidaa siif hin qabne umurii kee garaa jabummaan si jalaa hataniiti. Afur summii kee hin dhugin. Bofti uumamtoota summii qaban keessaa isa tokko. Beellada kamuu hiddee lafaan dhahuu ni danda'a. Garuu summii kana yoo sirnaan itti hin fayyadamne isas akkasuma ta'a. Bofichi gaafa bishaan dhugu summii ni tufa. Baay'ee qaroo waan ta'eef summii irraa of eegi. Gara keessa isaa seenee akka isa ajjeesu hin hayyamuuf. Isinis summiin keessan akka isin ajjeesu hin hayyaminaa fi summii kan jedhaman yaadota negatiiva ta'an of shakkuu, jibba, haaloo, inaaffaa kunneen summiidha. Gara keessa kee seenee akka si ajjeesu akka hin hayyamneef akka bofichaatti achi ofirraa fageessituuf gonkumaa gara keessa kee akka seenu hayyamuu fi hin qabdu. 5 har'a keessa jiraachuu. Dhiphina keessa yoo taate boru irra jiraachaa jirta. Dibbirtii keessa yoo jiraatte kaleessa kee jiraachaa jirta. Nagaha yoo qabaatte har'a jiraachaa jirta. Waa'ee boruu humnaa ol yaaduun dhiphinaa fi hawwiin jaanja'uu keessa nu seensisa. Irra caala immoo har'a keenya nu jalaa fudhata. Waa'ee kalee yaaduun immoo dibbirtii fi gaabbii keessa nu seensisa. Har'a keenyas akka hin jiraanne nu taasisa. Kaleessi nu dhiisee deemera nuti isa dhiisnee yaadeemu hanga fedhes bareedu hanga fedhes gammachuu qabaatu nurraa akka deemu hayyamuuf qabna. Wanti hunduu kan jiru har'a keessa. Har'a yoo jiraattan nagaa taatan. Har'a yoo jiraattan gammachuu argattu. Har'a kee yoo sirnaan jiraatte boruu kee bareechuu fi sirreessuu ni dandeecha. Kan jijjiiramuu dandeechuu boruu miti. Jijjiiramuu kan dandeechuu har'aaf har'a qofa. Kanaafuu har'a jiraadhu. Jaaffaa jabina. Oraafoo akkasumas qaama qormaata dandamachuu danda'u qabaadhu. Gadda gammachuu fi dararaa sammuu dandamachuu danda'u qabaadhu. Sammuu kee yoo jabeessite jireenya keessatti qormaatni akkamiyyuu yoo dhufe darbuu ni dandeecha. Sammuu jabeessuuf wantoota filatamoo ta'an keessaa inni tokkoffaan kitaabilee dubbisuudha. Yoo dubbistu waa baraa jabaachaatti deemta. Kan siif ta'u gaarii fi yaraa filachuu dandeecha.
Inni lammaffaa ispoortiidha. Ispoortiin qaama qofa miti kan jabeessu, sammuu ni jabeessa. Kan dursee jabaatus isa. Yeroo hundumaa jabinatti deemuu qabda. Jabaachuun filannoo kee ta'uu qaba. Torbaffaa kan isaan jedhan hoomaa jechuu miti. Namni waa'ee kee kan jedhu hoomaa miti. Garuu ati waa'ee kee kan jettutu murteessa. Namni waa'ee kee kan itti fakkaate dubbachuu danda'a. Al tokko tokko dubbii si miidhuu danda'u dubbachuu danda'u. Yeroo akkasiitis kan dhagahuu qabdu, kan isaan jedhan osoo hin taane kan ati ofitti himtu ta'uu qaba. Sammuun keenya kamtu sirrii akka ta'e gargar baasuu hin danda'u. Jechoota gara keessa keenya seenan filachuu qabna. Isaan kan jedhan osoo hin taane kan nuti amannee fudhannu, kan baay'isanii nu miidhan. Yeroo hundaa kan ofitti himnu yaa filnu. 8ffaa dhiphina baruu. Namni hunduu guddachuu, jireenya gaarii jiraachuu ni fedha. Garuu fedhiiwwan isaa kana gatii malaniif hin kaffalu. Aarsa isaan barbaadan kennuuf qophii miti. Garuu kafaltii malee wanti dhufu hin jiru. Waan gatii qabu yoo barbaadde karaa ulfaataa dhiphina qabu irra darbuu qabda. Dhiphinaa fi ulfaannaan kun yeroo darban gara kee sanaa kallattumaan geechu. 9ffaa morkii keessa jira. Falmattoonni booksii lama yeroo waliin falman tokkichi irra aanee yoo moo'ate kan mo'ame sun osoo boo'e osoo gaddee kan moo'ate sun garaa jabaataa waan ta'eef jettee ni yaadda. Kan boo'e sunoo boo'uun isaa sirriidha jettee ni yaadda. Deebiin isaa akkana. Kan moo'e sun garaa jabaataa waan ta'eef miti. Sababni isaa dorgommichi mataan isaa garaa jabaataa waan ta'eef. Lammaffaa kan mo'ame sun boo'uun isaa gadduun isaa sirrii miti. Gara dudee morkii gaafa seenu miidhuu, miidhamuu, aanamuun akka jiru beekuu qaba. Aaruu gadduun faayidaa hin qabu. Nutis hanga jirrutti jireenyi nu miidhuu nu muufachiisuu dandeechi. Jireenyi fokkistudha. Jechaa boo'uun namicha booksii irratti ilaalle sana nu fakkeessa. Innis gungumeef, aareef, gaddeef moo'uu hin dandeenye. Nutis yoo gaddine wanti fiduu dandeenyu hin jiru. Jireenyis waraana nutti fiduu dandeechi. Kan gochuu dandeenyu qophaa jiraachuu qofa. Namoonni fi haalonni nu miidhuuf ni dhufu. Kan nurraa eegamu akka nu miidhuuf ka'an beeknee hubannee ofirraa ittisuuf qophaa'uudha. Namni yookaan haalli badaa waan ta'eef akkasitti hin fakkaanne jireenyumatu akkasi. Kanaaf morkii keessa jirra. Morkii kana moo'uuf tattaaffiin nu barbaachisa. Qabxii 10ffaa fi inni xumuraan kan hafe jiraadha. Eenyummaa kee inni duriin akka du'etti ilaaliitoo akka haarawaatti jiraachuu bari. Kun boqonnaa haaraa jireenya keetiif siif ta'a. Akka haarawaatti ofuumi sammuu beekumsa haaraan bifa haaraan irra deebii ijaare. Qaama keessa bifa haaraan ijaare. Lubbuudhaaf kan barbaachisu kenniif. Yoo akkas goote jireenya fooyya'aa fi haarawaa ni jiraatta. Gabaabumatti jireenya kee jijjiiruu ni dandeecha. Hanga ammaatti waan waliin turtaniif galanni koo jabaadha. Viidiyoo biraan hanga wal agarrutti nagaan naaf tura. Baay'ee.